ati dhufe isa jedhuudhaaf qaameen kan inni dhufee fi aduu irraatiidha jechuudha. Aduun ifa ishee akkuma jalqaba baatutti dhala namaadhaaf ifan kennitu jechuudha. Karaa bahaa argitanii yoo taatani kubbaa fakkaattee dhiiga dhuffattee aduun karaa bahaati kubbaa fakkaattee dhiiga dhuffattee kan turtu jirti jechuudha. Barii yeroo kaatanii yeroo laaltan jechuudha. Akkasumas immoo keessumaatti warri qeellam irraatii dhuftani warri gimbii irraatii dhuftani nu deeggaruu dandeessu. Galgala yommuu galtu immoo karaa lixaatii akkuma kana kubbaa fakkaattee dhiiga dhuffattee kan turtu qabdi jechuudha. Ifa ishee horkatteetti garuu dhiiga dhuffatteetti kubbaa kaawwatteetti kana kan argan ni argisiisti jechuudha. Aduun nagaa keessumaatti warri bahaatiin dhuftani ba'insa ishee irratti ganama argitu, warri lixarraan dhuftan immoo galma ishee irratti argitu jechuudha. Oddoo lamman isaayyuu deemeen argeeran tajaajilaadhaaf sababa tajaajilaatti jechuudha. Kanaafuu hagam turti yommuu jennu aduun jalqaba baatee dhala namaadhaaf ifa kennuu isheen dura karaa bahaan kaaliitii 26 kaaliitii saalisiitii 15 saalisiitii raabiitii 30 turte jechuudha. Raabiitii aduun baatee kubbaa fakkaatte ifa ishee namaadhaaf osoo hin kennin dhiiga dhuffattee kan isheen turtu ganama karaa bahaatii meeqa? Kaaliitii 26 saalisiitii 15 raabiitii 30 turte jechuudha. Raabiitii 30 turte. Akkuma kana yeroo jalqabaadhaaf dhala namaadhaaf yommuu ifa kennitu ifti kan ittiin lakkaa'amu ida biraan kan jedhamu jira. Ida biraanii kana 98 ifti jechuudha. 98 ifti yeroo jalqabaadhaaf dhala namaadhaaf yommuu iftu jechuudha. Sa'aatii sa'aatiitti 98 dabalaa deemti. Sa'aatii jaarratti 98 baay'isuu 6 baay'isuu 8 8 barreessine ahur qanna 6 baay'isuun 9 54 ida biraanii 588 ifa ishee kennite jechuudha. Ifa ishee kennite yeroo kanatti aduun sammuu namaarra taati namnii fi bineeldonni dadhabbiitti dhaga'ama. Seexanni immoo nama kiyyeessuudhaaf fiiga waqtii kanatti jechuudha. Keessumaatti barsiisonni Abushaarii sa'aatii kana akka hin ciisne nu orkuu jechuudha. Sa'aatiin kun seexanni nama kiyyeessuudhaaf nama hidhuudhaaf sa'aatiitti fiigu waan ta'eedhaaf cimnee kadhachuu kan qabnu malee sa'aatiitti hin rafne akka ta'uusaa ibsu jechuudha. Sa'aatiin kun karaa garaagaraatiin immoo sa'aatiin kun addaam yeroo itti dogongoredha jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatiin ja'a kun seexanni addaamitti sa'aatiitti ni dogongorsa sa'aatii kanadha jechuudha. Kanaafuu cimnee akka kadhannuudha jechuudha. Kadhannaawwan mana kiristaanaa torban keessaati tokko sa'aatii kanatti kan kadhatamudha jechuudha. Kanaafuu sa'aatii torbarraatii eegalee immoo ida biraanii 98 hir'isaa deemte jechuudha. Hir'isaa deemti. Xumura irratti galuudhaaf yommuu jettu immoo karaa lixaa ammas lixuu isheetiin dura immoo karaa lixaatiin immoo kaaliitii 26 ammas kaaliitii 26 saalisiitii 15 raabiitii 30 ifa ishee horkatti jechuudha. Ifa ishee horkatti. Kutaa darba irratti akkuma walitti hin ilaalle hariiroo isaan immoo beeknee miti 60 jechuudha. Raabiitiin 60 gaafa guutu
Saalisitiin 60 yoo guutu kaalitiin gaafa 60 guutu keekiroosiin 60 gaafa guutu sa'aatii 24dha. Hariiroo isaa jalqaba hubanneerra jechuudha. Kanaafuu addee guutummaa guututti qaammeen eessaatti dhufe kan jedhu asirraatti argamee jechuudha. Asirraatti argamee jechuudha. Kuni guyyaatti, ji'aatti, waggaatti walitti qabamee waggaatti qaammee 5, waggaa 4tti qaammee 6, waggaa 600tti immoo qaammeen 7 ta'a jechuudha. Isaan kana walitti ilaallaa jechuudha. Kaalitiin walitiin, saalisitti walitiin, raabitti walitiin idaanaa jechuudha. Yoo lakkoofsa guddate immoo gara yuunitii guddaatti immoo jijjiiraa deemnaa jechuudha. Kanaafuu ganama ifa ishee kan argatte kaalitii beeka. Galgala 26 ida'uu 26 kaalitii. Meeqata? 52 kaalitii ta'a jechuudha. Amma 52 kun otoo 60 ta'ee gara maalitti jijjiirra ture? Keekiroositti jijjiirra ture jechuudha. Amma 60 waan nan guunneedhaaf guyyaa haga kana amma kana yoo nu horkatte guyyaa tokkotti 52 kaalitii yoo nu horkatte guyyaa 30 jennaa jechuudha ji'attoo. Jennaa jechuudha. Guyyaa 30 immoo ni daana bakka isaatti. Obsa. Kanaafuu kiriskoos yommuu jennu maalidha ree? 52 baay'isuu 30dha jechuudha. Maasheen kun kaaliitiidha jechuudha ji'atti. Kanaafuu zeeroon callistee teessimitti akka seeraatti 3 baay'isuun 2 6 5 baay'isuun 15 dhibba tokko ton taane 1,60 ji'atti amma kana horkatte jechuudha kaaliitii jechuudha. Amma gara maalitti jijjiiruu dandeenya? Gara keekiroositti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu keekiroosiin tokko keekiroosiin 60 kaaliitii yoo ta'e kaaliitiin 1,500 60 kaaliitiin hagamii jennaa jechuudha. Kanaafuu 1,560 kaaliitii bakka keekiroos yeroo 60 yeroo 60 jechuudha. Zeeroon zeerootiin dibaddee jechuudha. Kanaafuu 50 156 ta'e jechuudha. 156 yeroo 6 yeroo meeqa? 2 12 3 6. Kanaafuu ji'a tokkotti 26 maal? Keekiroosii ta'e jechuudha. Keekiroosii gahee jechuudha. Ji'a tokkotti keekiroosii 26 ifa shan horkatte jechuudha. Keekiroosii ji'a tokkotti haga kana argan horkatte immoo amma tokkoon immoo 60 guuteera ta'eeti sa'aatii 24 nu ta'a ture miti. Amma 24 waan ani hin guunneedha waggaatti immoo hagam horkatte jennaa jechuudha. Kanaafuu ji'a tokko walqixa kaaliitii 20 keekiroosii 26 yoo ta'e ji'a tokkotti keekiroosii 26 yoo ta'e ji'a 12tti keekiroosii meeqa jennaa jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 26 baay'isuu 12 ta'a jechuudha. 6 baay'isuu 2 12 2 barreessine tokko qabna. 6 baay'isuu 2 baay'isuu 2 4 tokko 5 6 baay'isuun tokko 2 baay'isuun tokko 2 tokko basadiif 12 maalidha kun? Keekiroosii jechuudha. Waggaa tokkotti 312 horkatte jechuudha.
waggaa tokkotti keekiroosii 312 horkatte jechuudha. Keekiroosiin kun amma 60 ol nu ta'eera miti gara guyyaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu guyyaan tokko keekiroosii 60 yoo ta'e keekiroosiin 312 guyyaa meeqa innaa jechuudha. Kanaafuu 312 yeroo meeqaaf jenna? 60 innaa jechuudha. Yeroo meeqa? 5 baay'isuun 60 12. 5 kun maalidha? Guyyaa jechuudha. Guyyaa 5 kun kaamidha qaammee tokko ta'e 5tti kan argamu as kanatti arganne jechuudha. Meeqa nu hafteetti? Keekiroosiin nu hafeera. Kun nuuf haa turtu kun. Amma guyyaa 5 qaammee 5 arganneerra jechuudha. Maaltu immoo nu hafeera? Asiiti ganama saalisiiti 15 galgala 15. Kanaafiyyuu saalisiiti 15 hidha'u 15 saalisiiti 30 saalisiiti ta'a jechuudha. Amma kun 60 guuteera. Guyyaatti kana yoo nu harkatte ji'atti immoo hagam ta'a jenna isa. Guyyaatti guyyaa 30 saalisiiti yoo ta'e guyyaa 30tti immoo kanaafiyyuu 30 baay'isu 30 saalisiiti ta'a. Meeqa ta'a? 900 saalisiiti ta'a jechuudha. Saalisiitii olitti kan jiru maalidha? Kaaliitii damtire? Kaaliitiin tokko saalisiitii 60 yoo ta'e saalisiitiin 900 hagam ta'a jenne? Kanaafuu meeqa ta'a? 900 yeroo 0 96 5 ta'ee jechuudha. Kanaafuu 15 kun maalidha? Kaaliitii jechuudha. Kaaliitii ta'ee jechuudha. Kun meeqattidha? Ji'atti. Ji'a tokkotti namamoo ji'a tokkotti kaaliitii 15 yoo nu harkatte ji'a 12 too jennaa jechuudha. 15 baay'isu 12 5 baay'isu 2 10 tokko qabna 3 5 0 8 Batakoof 8 maali? Kaaliitii ta'e jechuudha. Amma gara maalitti guddachuu danda'a? Gara keekiroositti. Keekiroosiin tokko kaaliitii 60 yoo ta'e 180 kaaliitiin hagam ta'a jennaa jechuudha. 180 yeroo 60 jennaa jechuudha. Zeerootiin duuteetti maal taate? 3 maal 3? Keekiroosii ta'a jechuudha. Keekiroosii ta'a. Asitti meeqa qabna? Keekiroosii 15 asitti meeqa? 12 qabna miti? Asii meeqa qabna? 3 3 fi 2 waggaa tokkotti maal ta'e jechuudha? 15 ta'e jechuudha. Keekiroosii yoo yaadattanitti taatan waggaan tokko jechuun guyyaa 365 keekiroosii meeqanne? Keekiroosii 15 ta'aa jennee jalqaba irratti kan dubbanne isa kanadha jechuudha. Kanaafuu dafaa xumura. Eeshi asitti jalqaba irratti keekiroosii 12tu jira. Ida'u
sadii kee kiroosii jennaa jechuudha. Meeqa ta'a? 15 kee kiroosii ta'e jechuudha. Kun waggaattidha jechuudha. Qaammee 5 arganneerra waggaa waggaatti maal arganne? Qaammee 5 kee kiroosii 15, qaammee 5 kee kiroosii 15 waan argannuudhaaf waggaa tokkotti 15, waggaa lammaffaatti 30, waggaa sadaffaatti waggaa 40ffaatti 60 jechuudha. Qoy maal taatanii? Kanaafuu waggaa tokkotti yookaan yoo ta'e waggaa tokkotti 15 yoo ta'e waggaa 60tti immoo waggaa meeqatti 60 ta'a jechuudha. Kanaafuu 60 yeroo 15 yommuu jennu 4 jechuudha. Kanaafuu waggaa 4tti kee kiroosii 60 arganna. Kee kiroosii 60 jechuun immoo guyyaa tokko waan ta'uudhaaf waggaa 4tti qaammiin meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Qaammiin 6 ta'a jechuudha. Kan nuuf immoo maalidha? Asitti raabiitti 30. Galgala raabii 30. Raabiitti 30 fi raabiitti 30 meeqa ta'a? 60 jechuudha. Raabiittiin 60 jechuun saalisitti tokko jechuudha. Cumatti 60 fi 60 30 fi 30 60 waan ta'eedhaaf 60 jechuun immoo gara saalisitti jijjiirannaa jechuudha. Guyyaatti saalisitti tokko. Ji'aatti 30. Waggaatti 30 baay'isuu 12 basadiif 60 maali? Saalisitti. Basadiif 60 saalisitti jechuun immoo gara kaaliititti yommuu jijjiirru basadiif 60 firuu 60 0 0 tinduuti meeqa taati? 6 kaaliitii ta'a jechuudha. 6 kaaliitii ta'a jechuudha. Yoo yaadattanitti taatani waggaa tokko jechuun guyyaa aduutiin 365f kee kiroosii 15f kaaliitii 6 kan jenne kanadha jechuudha. Kaaliitii 6 kan jenne kanadha jechuudha. Eeshi waggaa tokkotti kaaliitii 6, waggaa lamatti 12, waggaa sadiitti waggaa afuritti waggaa shanitti waggaa 10tti 60 waggaa 10tti balleessuuf kan. Kanaafuu waggaa 10tti sammuma keessatti qabate. Waggaa 10tti kee kiroosii tokko jechuudha. 60 kaaliitiin 60 jechuun kee kiroosii tokko miti. Waggaa 10tti kee kiroosii tokko. Waggaa 20tti kee kiroosii 2. Waggaa 30tti waggaa 40tti waggaa 50tti waggaa 100tti kee kiroosii 10. Waggaa 200tti waggaa 300tti 40. Waggaa 500tti 50. Waggaa 600tti kee kiroosii 60 jechuun guyyaa tokko jechuudha. Waggaa 600tti immoo qaamni meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Yeroo kana aqad kan jedhu urjiin aqad jedhamuun baha. Yesahaay girdoosh yookaan immoo aduun hin golgamti jechuudha. Qaammeen gabaabumatti asitti dhufe